Dubartoonni garuu nama hundumaa amanu jechuudha. Nama hundumaa amanu, obboleessa amanuu, dubartii amanuu, obboleettii amanuu, hiriyaa isaanii amanuu, waan hundumaa ni amanu jechuudha. Dubartoonni jechuudha hin shakkan. Amanuun isaanii immoo yeroo baay'ee miidhaa isaaniirra geessisa jechuudha. Bara kana keessaa bara itti maallaqni hunda bite jechuudha. Maallaqni obboleessi kee maallaqaan si gurgura, obboleettiin kee maallaqaan si gurgurti. Maallaqaaf jettee kanuma keetiif jettee si ariitii. Baay'ee nama dhiba jechuudha. Namni qabeenya haadhasaa fi abbaasaa akkamitti obbolaasaa dhowwatee ofii fudhata. Akkamitti hin beektan isin asii keessaa hin qabdan jedhee ari'a. Kan haadha keef kan abbaa kee jechuudha. Otoo kan kee ta'e immoo akkam godharee ati itti kennatte maal godharee otoo ati bakka bu'iinsa yookaan wakiilinnaa itti kennatte naa ijaari naa bitii amma ni dhufutti jettee akkam godharee namni baay'een jechuudha amma bakka garaagaraa taa'ee nama biyya keessa jiruuf bakka bu'iinsa yookaan wakiilinnaan kennachuudha. Bakka bu'iinsa kennee lafa naa bitii mana naa ijaarii kana naa godhii jechuu danda'a. Bakka bu'iinsaan jechuudha. Dhumarratti garuu namni suni bakka bu'iinsa sana kan isaa godhachuu danda'a jechuudha. Nama biraafaatti jijjiiruu danda'a jechuudha. Obboleessa obboleettii firratti fa'aa jijjiire nama sana kisaaraa gochuu danda'a jechuudha. Isin amma isin keessa namni bakka bu'iinsaa waa hojjechiifachaa jiru hin jiru. Bakka bu'iinsaan jechuudha. Maqaa keetiin naa bitii, maalii keetiin naa bitii, maalii keetiin naa ijaari, maalii keetiin naa ijaari warri jettan hin jirtani. Booda garuu maallaqni nama yeroo nama harka bubbulu iyyuu liqeeffattee yeroo sirka bubbulu kan keessatti fakkaata. Kennuun sitti ulfaata, deebisuun baay'ee tokko sitti ulfaata jechuudha. Birriidhuma liqeeffadhu namarraa liqeeffadhuuti. Otoo yeroo dheeraa tokko si bira taa'eetii hin deebistu. Si marara gar malee birriin sun jechuudha. Booda nama sana hin lolta jechuudha. Maal narraa qabda deem aqina kasasi aqi na himadhu jette jechuudha nama sana. Maaliif beekta sifaana baay'ee ture waan ta'eef maallaqni sun baay'ee sifaana waan tureef hankeessitti fakkaata jechuudha. Kennuu hin dandeessu jechuudha. Akkasi namoonni yeroo baay'ee kan bakka bu'iinsaan yookaan maaliin kana naa hojjedhu sana naa hojjedhu jedhanii boodarra ganaman kaadaman jechuudha. Obboleessaan, obboleettiidhaan, haadhaan, abbaadhaan kan ganamanii akkasitti jechuudha. Baay'een keessan waan akkasii keessa jirtu jedhee yaada. Itti yaada jechuudha. Boodarra barri yeroo dabalaa deemu, waggaan yeroo dabalaa deemu namni sun waan isin itti kennatan yookaan maqaa isaatiin, maqaa ishiitiin, maqaa isaaniitiin isinii hojjetame sana isinii kennuu dhiisuu danda'u. Dhuftanii kissii dhaabbachuu dandeessu, himachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf garuu itti yaadaa isiniin jedha. Dubartiin kun maal taate isinitti fakkaata? Waa ishee isinitti himuuf hin dhufe, waan isheen taate isinitti hima. Nama maatii qabdi haadhaa fi abbaan isaanii irraa du'an jechuudha. Haadhaaf abbaan irraa du'anii garuu qabeenya baay'ee qabu. Qabeenya baay'ee qabu, manas qabu jechuudha. Maatiin sun warri sun ijoollee 6 qabu. Ijoollee 6 irraa du'an jechuudha. Haadhaaf abbaan walumaa duuba du'anii ijoolleen sun baratanii iddoo gaggaanii qabeenyis waan jiruu fi jarri qabeenya qabu waan ta'eef jechuudha. Isa booda jahanuu jiru, jahan sunu nama barateedha. Boodarra maal gooti isheen tokko hin heerumte keessaa jechuudha. Dursitee hin heerumte, erga hojii qabattee heerumte. Qabeenya achi jiru sana immoo akka hordofuu fi akka waan hundumaa godhuu fi isheen heerumte suni obboleessa isa tokkotti akka kennamu goote jechuudha. Isheen inni heerumtees ulfaataate kana kanaanii qabeenya sana ilaaluunis waan gochuunis itti waan ulfaatee fi ammas immoo walakkaan isaallee gurguramee lafni walakkaan illee gurguramee manni inni durii diigamee manni haaraan akka ijaaramu waan akkasiifaa dubbatanii kana kan godhu immoo namni tokko itti gaafatamummaadhaan asii baasee achi baasee waraqata sirreessee akka haara'uuf akka ijaaramuu fi waan baay'ee barbaachisa waan ta'eef seera barbaachisa kaartaan barbaachisa waan ta'eef obboleessa isa guddaa tokkotti kennu jechuudha. Obboleessi isa guddaa tokkotti kenniti isheen tokko isheen heerumtee jirtu ulfa waan taateef inni maal godha seetanii kaartaa maqaa obboleettii ishee tokko ishee hangafaatiin hojjechiisa. Silaa ofii bakka bu'iinsa fudhate ture kan nama hundumaa kanaa bakka bu'ee kaartaa ishee tokkoon hojjechiisee mana sana waan hundumaa lafa walakkaa gurguree manallee ijaaree mana guddaa tokko
mana sirrii ijaaree jechuudha. Akka kanaanii gara tokkotti mana hin galu isa kaan immoo kireessu jechuudha. Qe'een isaanii baay'ee guddaa waan ta'eef mana namoota durii waan ta'eef isa tokkoon kireessu isa kaan immoo isa tokkotti galu isa kaan hin kireessu jechuudha. Ishee kanaaf kiraayii keessa amma ta'e hin kennuuf ishee heerumtee baateef hin kennu. Warreen kaan garuu shananuu immoo achuma jiru. Warreen kaan hojii mootummaa qabu garuu achuma immoo jiraatu jechuudha. Boodarra jechuudha. Boodarra isheenii waa'ee mana kanaa waa'ee maalii kanaa itti sirrachuu dinnaanii gaariitti ta'uu dinnaan dhaqxeen ilaalti. Yeroo ilaaltu manichi akka kaartaan obboleettii isheetiin bahee fi maqaa isheetiin jiru bartee akkamitti akkas goote ati bakka bu'iinsa qabda akkamitti kaartaan obboleettii keenyaan bahee ishee hangafaatiin baha akkamitti hunduu maqaa ishee ta'ee bakka bu'iinsa sana akkam goote inni maqaa isheetti jijjiireedha waan hundumaa isheerra kaa'eera jechuudha. Waliigaltee isaanii hin beektu isheen akkamitti akka waliigalan illee hin beektu as keessatti jechuudha. Jala kana immoo ijoolleen qoxisuunni xixiqqoon immoo jiru jechuudha. Jala jara jechuudha. Isaanis akkamitti akka amansiisan hin beekamu garuu isaan achuma jiru. Isa booda jechuudha. Anaafis gahee koo naa kennaa mana naa kennaa ittiin mana isin hunduu as kee jirtu waan ta'eef atis as keetti heerumtee as keetti deessee jirta abbaa manaa kee faana waan ta'eef mana tokko naa kennaa anaafis jetti. Isa booda lola kaasanii mana maalii asii qabda manni kun hunduu wanti jiru maqaa kootiin jira kan kootidha jedhanii ishee kana hin ari'an jechuudha. Mana sana keessaa udhanii qabaniyyuu hin ari'anii. Seeraanis yeroo deemtu wanti hundumtu maqaa obboleettiitiin jira. Maal gochuu dandeessi dura bakka bu'iinsa ture. Bakka bu'iinsa nama 5tu isarra ture. Bakka bu'aa ture. Bakka bu'aa sana fuudheenni maqaa isheetti jijjiira ishee hangafaatti. Akkamitti akka walii galanii isaan kana godhan isaantu beeka kun iccitiidha. Ishee kana garuu kee baasanii maal godhu dhirsa kee hiikiti. Dhirsa kee ijoollee kee achumatti gatiti ofii kee kottu nu faana jiraadhu. Yoo akkas goote nufaanni jiraatta dhufte qe'ee keenya keessa jiraatta garuu akkasiin gootu taanaan humaasiin qabdu maqaan kan kootiin jira seeras dhaqi nu gaafadhu maalis nu gaafadhu. Seera yoo deemtullee isaan seera tottolfataniiru maqaa ishiitiin jiru suruma karaattiin itti seentu dhabde jechuudha. Qabeenya haadha ishii fi abbaa ishii. Qabeenya haadhaaf abbaatti qabeenya baay'eedha. Manni jira lafti jira. Kana keessa ishee ari'anii qobaa baasanii ofii gaasanii wal amansiisanii bakka tokko waan jiraniif walii galanii hirmaachuu danda'u gurguranii maal gochuu danda'u ishee kana garuu ari'an. Qabeenya jechuudha ilaali maallaqni yookaan birriin ilaali tokkoffaanii nama kee ilaali obboloota kee maatii kee irraa si balleessa jechuudha. Adda si baasa qofaa si baasa jechuudha. Fira dhabduu si godha. Haati irraa duuteetti abbaan irraa du'eera obboloonni warri kun shanan immoo akkas godhanii ari'aniiru. Mucattiin kun jechuudha humaa tokko hin qabdu jechuudha. Amma akka isaan godhanitti humaa hin qabdu firootarraa baasaniiru jechuudha. Maatiirraa baasaniiru jechuudha. Qabeenyi dhugaa waaqaa ila lubbuu namaa si baasa namarraa si baasa jechuudha. Firarraa si baasa jechuudha. Qabeenyi baay'ee tokko maallaqni rakkisaadha. Keessattuu warreen kan ofii immoo fuudhanii itti kennan. Keessattuu ofii kee immoo kan itti kennite kanaan kana naa godhi naa biti. Naa ijaari yeroo jettu jara dhabda jechuudha. Birrii keessa hin dhabda jara sin dhabda jechuudha. Mucaan kun jarallee dhabdee obboloota ishiillee dhabdee waggaa meeqaaf irraa baatee qabeenya warra ishiillee hin arganne akkanumatti qullaa qulqulluu baatee jechuudha. Namni keenyas jechuudha namoonni warreen iddoo biraa ta'anii bakka bu'iinsaan yookaan maqaa keetiin maaliin naa ijaari naa biti jedhan yeroo dhufan hin ganamu. Warra isaanii dhabu obboleessa faana wallolu haadha faana wallolu abbaa faana wallolu qofaa bahu jechuudha. Qabeenya isaanis dhabanii firummaas dhabanii haadhummaa obbolummaa kanas dhabu jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiba bara haalli amma keessa jiru silaa namatu caala ture qabeenyi hin caalu amma fakkeenyaaf qabeenyi jiru kuni akka tasaatti abiddi wayitoo dhufe jim jedhee gubachuu danda'a. Namni garuu hamma gaafa lubbuunsaa guyyaansaa gahee du'uutti namni si jiraata jechuudha. Namni immoo obboleessi barbaachisa. Obboleettiin keessattuu kan akka obboleessaa immoo nama barbaachisu hin jiru. Dubartittiin kun garuu baay'ee tokko na gaddisiiste dhugaa waaqaa jechuudha. Seenaa isheen haasoftee ani obboleessa koo ati anaa fi waan hundumaati jedheeni abbaadha naa taataa obboleessa naa taataa sitti baqachuu hin danda'a sitti himachuu hin danda'a. Dhuguma dubbachuuf dubartiin tokko immoo yeroo heerumtu
yookaan abbaa jabaa qabaachuu qabdi yookaan obboleessa jabaa qabaachuu qabdi. Maaliif beektu abbaan manaa ishii namoota naannoo ishii jiran obboloota naannoo ishii jiran baay'ee kabaja taanaan isheelleen kabaja jechuudha. Jarrillee nama iddoo gaggaarii jiru jarrillee waan sirriidha namoota sirriidha yoo ta'an isaanirraan ishee kabaja jechuudha. Maaliif isheen isa jala jirti waan ta'eef jechuudha. Bakka dhaqxu qabdi fira qabdi obboleessa akkasii obbolaa akkasii qabdi kan jedhamu jechuudha. Waan akkasii sirriitti jira jechuudha. Isheen garuu ani sittiin baqadha jedhee ani sittiin himadha jedheeni ani waan hundumaa akka abbaatti atan gafa jedheen ati garuu sis dhabee isininis dhabee qabeenya haadha koof abbaa koos dhabee ijoollee lama deesseetti. Ijoolleen koo adaadaa hin qabanii eessuma hin qabanii jarallee akka isaan hin arganne gootee jirta. Dhugaa waaqa argitanii ijoolleen amma adaadaa barbaadu eessuma barbaadu waan akkasii walitti hidhatanii guddatu jechuudha. Ijoolleen amma nunillee akkatti guddan eessuma qabna adaadaa qabna akkanatti guddan jechuudha. Wanti akkasii garuu dhugaa waaqa zariidhuma firuudhumarraa addaan sikuta. Waggaa 4-5 yoo addaan fagaattee yookaan jijjiiramtee iddoo ta'e jiraachuu dandeessiruma addaan ba'uu dandeessaa jechuudha. Namni walitti hin deemu taanaan firas haa ta'u maalis haa ta'u maatillee haa ta'u walitti hin deemu taanaan addaan fagaachaa deemu. Obbolaa maan taane haadhaaf ilmoo maan taane walitti hin deeman taanaan waliin dubbisan taanaan wal faana haasa'an taanaan rileeshiniin jiru ta'an addaan fagaachaa deemu booda du'a faarratti dhaga'ama jechuudha. Du'arratti faa wal dhagaa jechuudha. Maallaqni dhugaa waaqa maallaqni kun maallaqa wanti naannee wantichi kan inni dhale maallaqni baay'ee tokko rakkisaa jechuudha. Maallaqni dhugaa waaqa maallaqa jaallachuun dhumni isaa du'a akkuma jedhu maallaqa jaallu dhuguma du'adha jechuudha. Baay'ee tokko of eeggachuu qabdu. Sababa maallaqa keessanitti maatii keessan dhabuu hin qabdan. Maallaqa dhorkachuudhaan maatii wayii ofii seef gochuun hin danda'amu. Maallaqa itti kennuu dhiisuudhaan maatii kee akka si faana jiraatan gochuu dandeessa jechuudha. Maallaqa baay'ee yoo kenniteef garuu sababa maallaqa sanaatti isaanii loltee baata isaanirraa fagaatta isaaniin hin dhabda jechuudha. Garuu maallaquma kee dura itti hin kennitu taanaan maallaqa kee dhorkatteetta taanaan sittuu haa aaran malee sifaanuma jiru jechuudha. Garuu maallaqni nama addaan baasa akkatti baay'ee nama dhiba.